الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota Nuurul Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagaa walitti dhichaanii jirra. Dogongora wahii hawaasni keenya bakka hundaa mul'isaa jiru tokkoon harkaa beeyta. Dogongora akkam? Dogongora yeroo cidhaa tokko. Namni keenya yeroo nikaa hidhatu haala gaariin hidhata. Ulamaa yaamanii maatiin gammachuun wal biratti argamanii sunnaa rasuulaa irratti sallallahu alaihi wasallam nikaa hidhatan. Nikaa booda garuu dubbii addaa fidan. Nikaa booda sunnaa hin hordofan jetta? Nama rabbiin sabaata kanneef malee hedduun as booda dogongora. As booda gammachuu keessa daangaa dabra. Uffata nama qullaa jiru fakkaatu kaayatanii dhiiraa dhalaa walitti laaqamanii qabeenyaa fi nyaata qisaasanii muuziqaa iyyisiisanii ollaa jeequufaatu mul'ata. Guyyaan irraanfatamne halkan umrii teenya keessatti hin daganne jedhaa bargariin. Aadaan cidha irratti gariin namaa mul'isaa jiru islaaman fakkaatu. Guyyaan tokkuma jee gariin maraata. Badii guyyaa san dalagu hunda xiqqeessee ilaala. Akka waan hayyamni godhameef itti fudhata. Kan sanarra nama gaddisiisu ammoo salaata guyyaa kanaa dagatudha. Aruusa keenya irratti akka malee biizii waan turreef salaaniin nu dabree ture. Amma qadaa salaata sanii ni kafallaa jedhee nama sheeka gaafateetu jira. Gariin ammoo osuma hin dagatiin keessattuu dubartoonni waan meekaappiin jalaa baduuf osoo beekanii salaata guyyaa sanii dhiisan. Osuma nagayaa fi fayyaan ganda isaanii jiran osoo dandeettii qaban huduu adiddaaf salaata dhiisan. Gammachuu salaata irraa nu fageessitu. Mirqaana daangaa shari'aa keessaa nu baasu rabbi nurraa haa qabu. Maal tolchuuf maal akka balleessaa jirru if yaadachuu qabna. Obboleewwan keenya warreen asiin dura cidha bifa kanaan godhatan akka gama rabbii deebi'anii hubatan dhaamnaaf. Dargaggoonni keenya kanneen fuuldura ijaaramuu barbaadan ammoo dogongora kana keessa kan seenne gorsina. Akkaataa gaa'illi keessan ittiin gaggeeffamu isinummaan murteessaa. Waan rabbii fi ergamaan isaa hin jaalanne irraa fagaadhaa. Jaarmaay guyyaa jalqabaatiin diigameen ijaarinaa. Dhugaadha. Guyyaan aruuzaa guyyaa murteessaadha. Guyyaa seenaa namuu gammaduu qabu. Bultii ijaaramtuuf guyyaa jalqabaati. Guyyaa jalqabaa kana waan rabbi jaalachiisuun jalqabuutu gaariidha. San ta'uu baannaan jeeqama. Bultiin ijaaramtu barakaan qabdu. Namni gaafa ijaaramu imaana walakkaa guuttata. Mootummaa imaanaa gadhaaba. Aruuza keessan akka warri lafaa fi samii irraa gammadu. Akka imaana walakkaa isiniif guutuu danda'utti godhaa. Akkasi. Mee egaa hangana jenne kallattumaa sagantaa teenyetti haaseenu. Tole, harri guyyaan Rabiul Awwal 20 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti. Oktoobar 16 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo onkololeessa 6 bara 2015 hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Oggumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhiyaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.